sagalee Oromiyaa Freedom Media. Kana jechuu barbaadu ummata keenyanii bakka dhuftanii beekaa seenaa guddaa qabdanii seenaa boonsu qabdanii. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media. OFM dambalii gunguma ummata. Oromiyaa Freedom Mediaan miidiyaa kiyya keessan kenna. Kanaafuu miidiyaa kana haa gargaarru bira haa dhaabbannu. Oromiyaa Freedom Media is my media, your media, our media. So let's support this media. Miidiyaan addunyaa irratti keessattuu addunyaa ammaa tanaa irratti waan saba hundaaf barbaachisu. Namni jaarmee hawaasaan qabne bakka takka illee bakka dhaquun. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media daawwachaa jirtanii. Harka fuune ilmaan Oromoo nageenyi Waaqayyo bakka jirtanitti isin harka hojjechaa Oromiyaa Media Freedom akka wajjiniin dhaabbannu kabajaan isin gaafadha. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti Oromiyaa Freedom Media akka wajjiniin dhaabbattan miidiyaan keessan miidiyaan keenya kan ummata Oromootiif hojjetu nageenyaaf walqixxummaadhaaf akkasumas mirga ummataatiif ilmaan Oromootiif nageenyaaf kabajaa jaalalaa tokkummaa fi guddina ilmaan Oromootiif kan hojjechaa jiru ta'uusaa beeknee akka wajjiniin dhaabbannu kabajaan isin gaafannaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Akkuma dhaamsi kenna kun isin ga'een harka keessan nuu diriirfadhaa isin jennaa arjummaan keessan ka beekame Rabbi bakka baaftanitti isin haa deebisu arjooma keessan itti fuufatiniini jajjabaadhaa wal malee maal qabnaa nu jajjabeessaa miidiyaa kanallee jajjabeessaa gara guddinaatitti oofaa isinin jenna.